Ashama akkam jirtu hordoftoonni chaanaalii Beekii Focus arrammoo reaction video asii deebi'een jira. Egaa kun qophii YouTube kootiif qophii jalqabaadha. Akkasiin hawwii guddaan eegaa turtan immoo gamanumaan komentii keessan irraa hubachuu dandeera. Egaa har'a kan wajjin laallu viidiyoowwan muraasa qabadhee isiniif dhiyaadheera. Viidiyoowwan sooshaal miidiyaa irra deemaa jiran, viidiyoowwan barsiisoo bashannansiisan isiniif qabadhee dhiyaadheera. Isinirraa kan eegamu subscribe qofa gochuun mallattoo notification cuqaasuudhaan viidiyoon keenya yeroo yerootti akka isin bira ga'u gochuu qofa. Amma kallattii maan ceessa booda gara viidiyootti dabarra. Egaa akkuma agartan gara viidiyootti deebineerra. Jalqaba kana viidiyoo tokko isiniif qabadhee dhiyaadheera. Jalqaba gaa viidiyoochuma walii wajjin ilaalaa jechuudha react gochuun dura. Akkuma agartanii kan ta'aa jiru Jaamboo Jooteedha. Garuu baarberiin surreessaa jiru. Faarfannaa dhaggeeffataadha. Faarfannaa Masfiin guutuu beektu fakkaata. Waan si beekuu qabdan asitti tamachaanii waan jiru natti fakkaatu Jaamboo Jootee. Jaamboo tamachaanii jiru. Maaliif sirbituudha beekna? Kan inni dhaggeeffataa jiru faarfannaadha. Walopposaa jechuudha achitti. Ni ilaalame. Tu sindee maal gootan? Isin sirbituudha yookiin faarfataadha. Simbiratti sirbaa yookiin faarfannaa isin faraaf faallaa keessan jechuudha. Dhiis waan itti jechaa jiru fakkaata afaan isaarraa. Wanta machee miti. Egaa viidiyoon keenya jalqabaa kana fakkaata jechuudha. Itti bu'aaraa jirtu dhimma adda addaa. Viidiyoon lammaffaa immoo kana. Irraan isinii deebi'a. Qaala'insi gabaa uummata akkana godhee jira. Walumaa ilaalaa burqaa entertainment tuubeedha. Mucaan kun naafaa takka hojii isaa argee hin beeku. Ni ilaalame. Wow. Akkuma argaa jirtan baay'ee waan nama ajaa'ibsiisudha. Dhuguma kadhatu nu hafe beekaa. Qaala'insa gabaa keessa biyya akka kanatti hin shubbisne malee. Wow, na tamacheera mee ilaalla. Baay'ee baay'ee uummata Itoophiyaa natti fakkaatan jarri kuni. Uummatichi uummata Itoophiyaa miti. Garuu muuziqichatti godheera wal fudhateera wanti chaala jirru keessa hojjete baay'ee tokko nutti tole dhugaa waaqa. Namichi baay'ee simmeetii keessa gadi dandasaadha dhugaa tuu taalentii dorgome waan injifatu irraan isinii deebi'a viidiyoo kana. Beekaa jaarsichi qofaa ilaalaa isin waama jaarsi hojjetaa jiru naa ilaalaa isin daansii ma jaarsichaa qofa jechuudha. Olke eega bu'ee baay'ee nama ajaa'iba dhugaa rabbi. Kun waama nu birattis taa'aa jirudha beekaa qaala'insa jireenyaa. Abbootiin keenya gabbaanii ma sirbine malee waan baay'ee nama ajaa'ibudha. Tole viidiyoo ta'an immoo walii wajjin ilaalaa jechuudha. Sammaa akkuma agartan qaala'insa jireenyaa waan uummata keenya godheedha. Waan kun waan dhugaadha. Isattaan immoo ilaalla. Asumaan keenya beekamaa caaluudha. Sirba isaa isa galatoomaa jedhudha. Walaloo isaa yoo isaan geetamantu barreesseedha. Waan nama ajaa'ibu akkasatti dhiyoon dhagee yoo isaan geetaman walaloo hedduu barreessee beekama. Sirba caaluu kana garuu baay'ee na dhibe dhugaa. Isa barreesseen seena jechuudha gabaabumatti. Garuu amma sanarratti kan inni dubbatu isa barreessee walaloo ammam cimaa yoo isaan cimina isaa ibsa kun dhugaa. Inni ilaalla wajjin afaan caaluutti dubbatee kana namiin kan jechaa jiru yookiis nama biraamini daawwadha. Walaloo isaa kan barreesse yoo isaan geetaa'uun natti yaadaloo isaa hojjete. Deemsa jilbibbii kaleessaa daguun dukkanaan gaaga'e dhaabbannee deemna har'a sintu dhadhaabbata nuu ta'e teessoo ulfina Oromoof malu. Godhaa maali gaa'e viidiyoon kun dhugaadha isin tamachaa jira abdii guddaan qabaa like please. Inna gaama deemsa jilbibbii kaleessaa daguun dukkanaan gaaga'e dhaabbannee deemna har'a sintu dhadhaabbata nuu ta'e. Teessoo ulfina sabaaf malu qoltan hiraara nurra ifa nu baasuuf jecha kan aarsaa taatan nurra. Siniin nuuf uummata agartani uummati Oromoo jechuudha. Eenyuun caalaa akkana caalu jaallatu kanuma irraa deebisan. Yeroo sana alaabaan iyyamamaadha. Amma sinuu beektu
milkaa'ee tolee qabsoon keenya sintu lubbuun darbeef kana arguun keenya. Galatoomaa inna viidiyoon kun daqiiqaa tokko wayiidha. Ilaaluu dandeessu TikTok irra barbaadanii ammaaf nan darbaa viidiyoo biraatti dabarrachuudha. Tasii qicaadha kun immoo hin ilaalame waantichi. Iddoo ta'ee deemaa jiru diraamaa guutummaa isaa ilaaleera. Yuutuubii kan warra Harargee kana natti fakkaata. Hajii si fuudhee geessaadha karaa ittiin intala argatudha. Beesa booddee bishaan waraabbadhu jedhee lagatti geessanii aayilaandiitti utuu ishee waraabbattuuti kan inni haasa'e isheen immoo wajjin hojjettee ilaalaa gaa. Haayilaandii qofaa miti bar lafti fagoodha. Waan keetittis waraabbadhu. Waan keetittis waraabbadhu. Aayilaandiitti waraabbattee sagamitti akka ishee waraabbattu immoo maal inni waan kee ishee fuungallee jechuudha. Asuma mucaa manaati. Ittiin waraabadhu hajii akkamiin dhayi? Yannaa gizamuuti deega. Oh my god. Ittiin siiqicaa. Gabaamaatti kaayyoo isaa bira gahee jechuudha. Tinaaqicha fuudhee ittiin siiqicaa. Nama biraan dhufee jechuudha. Asitti garuu namni sun hin argamu kun tiktaakii wajjin hojjettee diraamaa isaa irratti garuu nan yaadadha nama biraan dhufee jechuudha. Isii baraattu dhagartu. Hai. Mucaajiin dhaqaa bishaan fudhadhu kan hin ajjuun diddiibar. Du'a eegas booda waan jetteeras. Ittiin siiqicaan jeen. Ittiin siiqicaa. Wow. Video kanarraa akkasitti bashannanaartaa abdii guddaan qabaa. Please like guys please like. Tola video taa'utti dabarra. Booniichuu ni beektu boonsaa dhibbisaa jechuudha. Baay'ee nama qoosaa danda'udha. Kaalmi taa'anii dhaggeeffanna jechuudha isa kana egaa viidiyoo daqiiqaa dheeraadha. Anis guutummaatti sirriitti hin ilaallee wajjin dhaggeeffanna mala kennu. Baay'ee qoosaa boonsaanii hin ilaallame. Baay'ee maal ijoolleen dhiiraa baay'isaa fi eeggachuu qabdu. Har'a waan nama mudate. Mudannoo isaanii maalaa ijoolleen dhiiraa immoo waan kanarraa persentii 100 of eeggachuu qabdu. Isinitti himaa akka hin dabarsine. Magaalaa Bishooftuu keessa utuun deemu naannoo hoteela Roosmarii bakka jedhamu galaan jira. Innaatuun galaa jiru. Shamarran intalli bareedduun tokko quccattee shamarree bareedduu makiinaa dhaabde. Wow, that's great sounds. Namni hin dhaabattina. Boonsa naan jettee fiiddeenatti dhufte. Kana booddee fiiddeenatti dhufte akkam nagaadhaan naannaa kanan dubbisee maaliif kana beekti sooshaal miidiyaa Boonsaan akka beektan faamusiidha waan ta'eef jechuudha. Deeman dubbisee kana booddee saayitiin gara saayitii 11 galgala mala saayitii hojjetaadha. Durba bareedduudha makiinaa qabdi. Beetti waamtee dubbistee maach golgodhaa deema. Kottuu wajjinii tursituu naannoo amman talli sooressaa jechuudha. Boonsaan faamusiidha. Hin qabateef. Sana nyaannaan jettee kana booddee nan deemee maal hin gaddisiisaa maal Oromoon nama gaddisiisu jaallatu waan ta'eef durba soorettii bareedduu akkasii akka beekti bakka asii wajjin nyaachuu didamee mucaa. Sinis gochuu dandeessu tarii. Xiqqoo aduun inni deemuun barbaadaa jira. Ispaanii tilmaamaa gotaa baay'ee waan tokko hin soba natti fakkaata. Ofii koo viidiyoo kan ilaalle. Kan deemam namni nan qoyi maal qofaa kooti biyyan beeku Bishooftuu namni daawwachuu dhufee biyya na barsiistaatti hin jette fakkaata. Maal gochuun danda'e nan gaddisiisaa bira taa'ee takka biyya barsiisaa jechuudha. Boonsaan baay'ee tokko nama garraa bira dhugaa rabbi. Kana booddee ammas xiqqoo turte ምንድነው irbaata nyaanna. Utuu manni achi taa'utiin kudha tokkotti wal arganii sa'aatii iraatii yookiis irbaata geechuudha. Irbaata nyaanna nyaan jettee nan gaddisiisaa. Gaddisiisaa maal wajjin nyaata malee. Irbaata nyaanne isa booddee siree na qabsiisii naan jette. Guys siree na qabsiisii. Yaadda jettu durba bareedduu makiinaa qabdi siree qabsiisuudha gaara waan hundumaa nyaachisee. Baay'ee boonsaan chiikii qabamu qabu seerutti deemna. Siree na qabsiisennaan maarree fagoo hin deemnu asuma keessa jira naannaan makiinaa ishee ol galchitee dhufte achitti eegee kana booddee siree annee qabsiisne kana booddee siree mana natti cufatte. Manatti cufatte. Jalqaba warra shakkee ture. Irbaata nyaataniiru siree qabsiiseera soorettiidha bareedduudha malatti cufatte innuu gahatu isheen gabbeette waan gabboo miti. Mana siree. Mana siree jechuudha. Gaafa siree qabsiisuu oollitu mana natti cufatte hin baatu wajjin bulla. Salphaatti nama wajjin bulu maal boosa wajjin bulla naan jetteedha gaartee mana adda addaa. Please like. Dubbii kee. Yeroo kana jechuudha kan fincillee kee okkora kee jechuudha.
wajjin bullaan jettee maal nan gaddisiisaa reedeen Gaddisiisu jedhee maal mucaa kana na waamte karaa irraa sooretti hidhatee qooda gaddisiisu wajjin buluu filatee jechuudha ishee tolee deera. fanciisu ofii gootiyyuu Abjuudha. Guys, jalqaba tilmaameen ture akka inni sobatee garuu dhugaadha baay'ee malama tokko. Baay'isa wayii moodii ooldiidha. Kana fayyadamuu balleessa dhugaa maama sirbaayis nu godhu fayyadamuutu sirrata. Mee viidiyoo masaa kan biraa tokko isin hafeera kan inni hojjete. Nuti barattoonni kaampaasii. Kaampaasii jechuudha. Daabboo inni tokko irraa cuffateera daabbitti. Inni jalaa bassoodha. Bassoodha. Meen ilaalla walii wajjin gamaa akka inni hojjetu. Nuti barattoonni kaampaasii. Nuti barattoonni kaampaasii. Daabboo fi muuzii jecha walitti nyaadhaa jedhu. Daabboo muuzii jecha walitti nyaachaa jiru. Muummicha ministeera uffasuu keessanii. Daabboo muuzii jecha walitti nyaadhaa jedhu. Faalleessinee waan argamneef. Faalleessanii argaman. Faalleessinee waan argamneef. Maqaa daabboo muuzii walitti nyaadhaa jedhu. Daabboo muuzii walitti nyaadhaa jedhu. Seera isaa keeyyata 27. Seera isaa keeyyata 27. Seera isaa keeyyata 27. Cabsinee argamnee jirra. Cabsinee argamnee jirra. Kun immoo muuziin kiiloon birrii waan galeef. Muuziin kiiloon birrii waan galeef. Waan gochuu dadhabne waan dhabneef. Muuziin nutti mi'aayeera. Waan gochuu dadhabne waan qabneef. Humna waan dhabneef. Kunoo har'a. Fuula saba kanaa duratti. Daabboo fi bassoo walitti nyaachuuf dirqamnee jirra. Daabboo fi muuzii jecha walitti nyaadhaa jedhu. Daabboo muuzii jecha walitti nyaadhaa jedhu. Faalleessinee waan argamneef. Faalleessinee waan argamneef. Maqaa daabboo muuzii walitti nyaadhaa jedhu. Daabboo muuzii walitti nyaadhaa jedhu. Seera isaa keeyyata 27. Seera isaa keeyyata 27. Cabsinee argamnee jirra. Cabsinee argamnee jirra. Kun immoo muuziin kiiloon birrii waan Please like. galeef. Muuziin kiiloon birrii waan galeef. Waan gochuu dadhabne waan dhabneef. Waan gochuu dadhabne waan qabneef. Humna waan dhabneef. Kunoo har'a. Fuula saba kanaa duratti. Daabboo fi bassoo walitti nyaachuuf dirqamnee jirra. Wow, dhugaa waaqa baay'ee nama tamachaa. Daabboo bassoo walitti nama tamacheera dhugaa. Sabni harka rukutaa. Sabni harka rukutaa. Maalee duree laayikiidhaan harka rukutaa fi waaw dhugaa boonsaan baay'ee mata kutuusa. Kaampaasii dooramanii baay'ee mata kutuusa bichaa please subscribe godhi ilaalaa hirtaam nabsi maal ta'e subscribe godhi. Tole viidiyoo biraatti dabarraa. Dishtaaginaadha muuziqaan isaa kaasetii tokko lama sadii gamanaa gamanatti irra keessa tokko kaasetii 7 baachaa jira. Mooteerri irra taa'aa karichi hojjetamaa jira sinii ibsuun gaafatu karaa qalloo irra wayii ce'aara. Beddelli natti fakkaata immoo. Iskii ilaalame maal akka inni ta'u. Also Schlagere. Warri beddellee dannaqaa irraa abbaddaa dhugaa waaqa. Agartanii ofii isaa feeraa garuu namichi kun kan beddellee irra inni maan bitama. Mooteriin namicha kana warra rukuteera. Mataa isaa gommaa fuulduraatiin mataa isaa rukuteera dhugaa rabbi. Inni kun garuu beddellee sababii cabeef itti wacuuf fiigamu namicha kana qabuuf fiigan jedhu gaaffii biraadha. Irra isinii deebi'a kufaatii isaa qofa jechuudha. Baay'ee nama ajaa'iba. Laakiin gosaan isinis kanas eeggatu obboleessa ko. Viidiyoo biraatti dabarra. Ingiliffa wayiidha kuni. Iskiin dhaggeeffannaa waltichaa zuumii yookiis iskaayipii walitti haasa'aa fakkaata. Hi. How are you from? Oh my goodness. I don't understand the Question, tell me what you think about me. How are you from? Injera Muhammad sababa waaqayyo. Namni kutaa lama barate hin beeku kana. How are you from? I don't know. Response isaa labe maal inni maa jedhee deebisaa laata? Saafuu galuu ni deemaa jechuun baay'ee nama confuse godha dhugaa waaqa. How are you from? I'm from good thanks. I'm from good things. How are you from? I'm from good things. Ingiliffatta balaashaa dhaan deebisee jechuudha dhugaa waaqaati baay'ee nama ajaa'iba. Viidiyoo kun akkasii gofalchiisaa jiru akkasii bashannansiisaa jiru abdii guddaan qaba. Please drop like godha. Warra booddee kana baay'ee nama gofalchiisa dhugaa waaqa. Egaa Ingiliffa keessa yeroo namatti taasifatan akka kana akka hin taane viidiyoo biraa walii wajjin ilaalla. Daansiroota Itoophiyaa akka beektan sirba gurguddoo keessatti hojjetaa jiru. Baay'ee natti tole beekaa daansii isaanii sirbichi sirba maariffaa yeroo
baay'ina tamacheera beeka baay'ee daansii danda'u inni bukkee kun inni gara moggaa'uuni bada anaaf reefuu haadhaadhaa garuu warri lamaanii sun beekamoodha isinis beektu sirba dubbii keessaa turmaataa miin laallagame daansii ተረጋጋ ይሉኛል አንቺ መረጋጋት ጠፍቶኛል ያላንቺ እላለሁ መላሽ ካንቺ ጠብቃለሁ አልቻለም ጎኔ akka kanaan taatanii mamiin lageessan akka cabsine akka baluun sirbaan boqoo nama jallisa. Waaw dhugaa finishingiin isaanii baay'ee namatti tola wal faana. Muuziqaa isaanii kan isaan roobnaan dassee yookiis afaaruma keessa makee hojjetee ture jaleekoo kan jedhu tokko sanarratti hojjetanii jiru. Achumaan informationii waa'ee sirbichaa walii wajjin ilaalla jechuudha. Maaliif sirbi kun akkan odeeffannoo isaa qabutti waan ta'anitti farrajamaa jira. Inni ilaalla garuu walii wajjin. Mee amma fakkii amma dhiifama daansii isaanii sattaatti dabala please like. Wow dhugaa lama ta'anii inni irra keessaa akka waan sammuu fi gochaa irratti baay'ee tokko latamacheera. Akkas biitii muuziqaa dhokkaa irra sii deebi'ee ishee kana dhugaa baay'ee tamachaatiin. Baay'ee bareechenne diitii godhee daansii isaa duukaa. Irraan isinii deebise viidiyoo kana. Meeshaan muuziqichi muuziqaadha, daansiin daansiidha. Ani hin beeku. Akkuma agartan dhugaadha baay'ee nama tamachaa. Waaw natti toleera naan beeka. Muuziqaa makanaa wajjin yuuttiinaas kan hojjette tokko jira. Kanuma roobnaan dassii kana wajjin please like. Kan hojjette jira isa simbiraan hin maaliif kan irratti xiyyeeffadhe sirbuma roobnaan dassii kana irratti waan ta'e wayii simbiraa goof jedheen dhuma irratti. Baay'ee baay'ee mucaan utuu dhiira taatee wanti ta'e baay'ee nama tamachaa ture. Muudii dhiiraa guutummaa guututti qabdi. Baay'ee nama tamachaa dhugaa kan warra kaanii irra kan ishee na tamacheera irra caalaa muudii dhiiraatiin hojjettee. Ammas sirbuma isaa keessaa sirba biraa walii wajjin ilaalla jechuudha. Sirba baay'ee hojjetee isa keessaa tokkoon sin affeera ammas kan mucaa wayii duukaa hojjete. ጊዜም ዘመነ ደመረ ጨመረ አፍም ከአደባባይ ዋለ ቃልም ባከነ ፈጠነ ቀጠነ ሰው እቺ ገሩ ባይና አጃይብ ስፒድ የምነገው እንዱ ከጂውሳ ባይና አጃይብ ወርዶ በፌስቡክ ማለ ዘመነ ስልክ ዘመነ ስማርት ዘመነ ታይፕ ዘመነ ጣት ዘመነ ላይክ ነው ላይክ ጥማት መስታወት ላይ የውሸት ማአት መስታወት ዋሸ ሲኒማቶግራፈሪ ባይ መጨማለ በቃ ባይ ወራቤ ተመቸር መስታወት ዋሸ መልካም ለከም በፊልተር የታሸ Ankan naagalle galuu sagalee kan uumamaan qabatee barumsaan fidhatee naagalle dhugaadha roobnaan baay'ee ma tokko danda'a miksingii adjustamentii ofiisaa baay'ee cimaadhanne mee viidiyoo waa'ee isaa irratti immoo odeeffannoo wayii immoo laala sirbi kun maalidha kan jedhu afaan amaaraadha. ስለዚህ ሙዚቃ እጅግ አስገራሚና ለማመን የሚከብዱ akkuma agartan ebbajaaf jaatamii jaaladhe hahari aktiira naqeera. Naangalle garuu sagalichi kana biraanu fakkaata garuu inni username sana immoo abrishman ta'edha. Dhugaadha ta'e naangalle garuu yeroo arge baay'ee nanaasise ነገሮች አስቃኛቸዋለሁ። ይህንን ሙዚቃ የሰሙ በሺ የሚቆጠሩ ሰዎች ራሳቸውን አጥፍተዋል። namoonni kumaatti lakkaaman sirba kana dhaggeeffatanii of ajjeesanii yeroo jedha marrajaan kun odeeffannoon kun jechuudha. Garuu hangam akka dhugaa ta'e hin beekamu. Isaabel Biraanuu sirba biraa irratti hojjete sagalee isaa fuudhee namni kun irra suuraa roobnaa irra gochuu danda'a. Meebii immoo dhugaa ta'uu danda'a. Wanti beekaman jiru gara viidiyootti aanutti dabarra. Biyya kana iddoo tokko geera silaayyoo. Waaqoo Geetaachoo eebbaa qoosaa ajaa'ibaa eebba kitaaba dukkanicha hamaa irratti kutaa tokko faayidaa ONN dha bara sana biyya keessa ture natti fakkaata. Cal jedhama dhaggeeffadhaa gaa baay'ee nama tamachaa. Dura yeroo najjootti manni tokko handuu banamaa ture addisuu faa yeroo bananii addisuu nagaadha. Addisuu harka walitti. Paartiin kun icitee waan hafeefi
paartii kana guutummaatti kan hammatu jira iddoo ta'e itti buteeni. Sana dhaqee hin galmaa'anis eenyutu eenyu. Ani mokura tokko mini lama folakkaa qabar gusa sana hojjetan yeroo lafa bu'u yaadadhu yeroo akkaatti ispoortiin hojjedha achi isin akkas akka taane abdii qaba makiinaa jedhamu tokko nuufaa akka guyyaa fanneen dhufe akka carraa wali sootiin dhufaa ture akka beektanii tuksanii makiinaa jedhamu tokko nuufaa waa isaaf naa galateeffadha al tokko jalaa galateeffadha Jechi miti garuu ajaa'iba. Isa utuu nuufu karaatti tiraafikiin na argamu utuu nuufu asitti tiraafikiin diimaa ibseeraayyuu inuman darbiyan immoo. Maaliif eebba kitaabaan deema na hubatu deema yaade tuma inni diimaa ibseeruun inuman darbe maaliif barri bara keenya ol sodaadhu deemanii gaafan darbu tiraafikiin gama dhaabbatee afuufe fiishkaasa kottu naan jedhe achi booda akkas daarii qabeen dhaabsiseef achi booda fuudhanitti kenna ayyama konkolaachisaa kooti. Baay'ee waaqoon makiinaa qabaa waan jiru tuksanii miti makiinaa mayyuu qabaa waan jedhamu gaaffiidha. Mee maal akkana jedhamu ilaallama. Maaliif dabartee diimaan akka ifaa jiru nagarree argeeraan jedhe hin sobnu qabiti. Waaqoon hin sobu. Maaliif dabartee reennaan siinaan hin agarree jedhe. Tiraafikiin akka diimaa ibsaa argeera garuu akkati jirtu nagarree. Hayi yoo mana akka sadii haasaa laatanii. Irra sirii deebi'aa ishee kana muka keessa dhaggeeffadha. Ayyoo mana kee dhiyaasaa. Baay'een isaa sobaa jechuudha. Akkuma kan boonsaa silaa qoosaadhaa jechuudha. Namtu makiinaan qabu jechuudha. Viidiyoo itti dabalata akkasitti bu'uuraa jirtan abdii guddaan qaba. Yaada keessaan koomentii maaltu bade maaltu immoo ariifiidha. Maalitti fufuu qabna jedhu koomentii gochuun daggatinaa. Laayikii gochuun daggatinaa. Sabskiraayibiin immoo sangafaadhaa hin irraanfattan jedhee yaadu. Viidiyoo itti dabarra. Daabboo juusii. Namatti dhufee jechuudha daabboo dhoffataadha daabboo as keessa gahe deebisee nyaataan gaaffiidha juusii immoo kan godhata. Argaa jirtu hudduu isaa jala laala. Dhugaa rabbiiti nama albee fakkaata. Ilaalaa sirriitti hudduu isaa jala dhangalaara juusiin. Gaaffii ta'e sanaaf maal yaadeeti garuu qooduma nama sanaa kennudha moo deebiseen argadhe yaadedha. Baay'ee nama kabalchiisa dhugaa rabbii viidiyoo itti dabarra. Shimallisiin akka keessa jechuudha. Baay'ee shimallisi beeka istaandaap koomeedii ajaa'ibaa hojjetaa jira. Dhugaa dubbachuuf haasaan waltajjii irra taasisuu baay'ee tokko nama kabalchiisa. Gurbaan kun immoo akka isaatti iddoo isaa bu'ee hojjetee akkuma agartan FIV OBN minaan dureera Haayilaandiidhaanii. Obbo Shimee paartiidha. Paartii baay'een darbeera. Paartii sana walii wajjin gara ilaalotaa gara fuulduraatti meeshaa kana walii wajjin ilaalu. Harkiftanii mana namaa dhaqxan isinuu mataan keessaniin hoolaan. Bara kana hoolaa harkisee mana namaa dhaqama. Tokko tokko amma mootummaan gargaaraa jedha. Maaltu gargaarta nuti si gargaaree abbaa qabe. Garuu akka kanatti haasa'u maaltu fide? Saba kanatti akka kanatti haasa'u irraa hin beeku. Nyasi godhe maal gargaara? Cubbuu nyaattu waan ta'eef siniif hin sifaa'u. Maal isa goone fiigee furdatee maal qaba yoo furdanne maal qaba yoo nu sifaaye? Dhugaadha akka kanatti nu arrabsina. Kaan sukkaara qabdu kaan soogidda. Sukkaara kan qabu soogidda kan qabu sinuu. Qabdu kaan maalii qabdu hin badda. Viidiyoon kun baay'ee gabaabdudha. Paartiiwwan darbanii isinii fidaa sattaanus yoon argisinii fidaa. Garuu baay'ee maffaaniidha beekaa haasaan namicha kanaa dhugaa noormaali natti fakkaata. Ilaala harkaan isaa cabaadha jineetiraa keessa natti fakkaata. Ka'uu dide. Yaalee. Zolmaa. Sirriitti ka'ee jechuudha amma. Dandeettee akkasii gara dhugaa rabbii baay'ee tokko nama ajaa'iba. Viidiyoo itti dabarra. Jalqaba isaayyuu yaaltaxarraa ubbatu sargi laa'edha. Sargii namni si waamne yookiin sargii waamne irrattiidha. Muuziqichi kan amaariffaadha. Gurbaan kan hindiidha. Garuu muuziqaa akkamii wajjin akka inni viidiyoon si waraabame amma ammaatti hin argine. Yoon argine immoo sin biraan hin gaamaaleef daansiin isaa tokko nama tamachaame ilaala. Dhugaa summeetii nama baay'ee lafatti argina keessattuu yeroo
muuziqaan sagalee guddaadhaan muntaarboodhaan banamu baay'ee miira keessa galu namoonni baay'een kan karaa immoo ajaa'ibaadha. Isa sargii waamamne irratti. Gaafa of ilaalu maal ofiin jala laata namni kun dhugaa rabbi akka kanatti simmeetii keessatti sirbee na ajaa'iba dhugaa. Viidiyoon kana baay'een si keessan agartaniittu argachuu dandeessu nan darba viidiyoo biraatti. Keebilaa meedha akkuma argitanii waa fuufaa jechuun namichi kun. Liqimsee isa booddee matta'e. As keessaa iyyaa gaafa na fuula baafatu as keessaa iyyaa jechuudha. As keessatti qabatee hafe. Keebilaa meedha laasa sirriitti kun diitii hojjetee reaaktii inni godhaa jiru. Video kana nama baay'ee hojjete argeera kan isa kanaa baay'ee manatti tole kanaaf isiniif illee video taatu dabarra. Dhugaa baay'ee jabe baay'ee na ajaa'ibsi wanti kun arraba saalaadha baay'ee ma tokko dheeraadha dhugaa. Arraba kana qabu jedhee yaadu yoo qabda immoo komentii jalatti qabaadhaati komentii barreessaa subscribe gochuun dagatinaa like gochuun dagatinaa video taatu dabarra. Sirba dinqisaa dabala. Mukatti naannaan kun daafruuliidha baay'ee Yesuus baay'ee tokko nama ajaa'iba dhugaa nagaadhaan lafan gaagaru namichi immoo uffanii fayyadama dhugaadha kun. Waaw. Egaa viidiyoo keenya irraa akka baay'ee bashannantan abdii guddaan qaba. Egaa qophiin kun qophii jalqabaadha daqiiqaa dheeraan immoo isinii qopheessee subscribe gochuun dagatinaa like share gochuun hiriyoota keessan biraa gahaa mallattoon notificationii tokkodhaan akka viidiyoon hojii dadhabne isin bira gochuu dandeessu. Viidiyoowwan baay'ee nama kofalchiisu viidiyoowwan baay'ee barumsa qabu yoo jira jettan immoo tiktokii kootiin akkuma linkii isaas jala jira kun akkuma mul'atu tiktokii kootiin feesbuukii kootiin telegiraam karaa barbaadan arguu dandeessu yookiis immoo tiktok jala tattanii taagii gochuu dandeessu yuuzarneemii koo isinii barreessira feesbuukii irratti meenshin ta'ee koomentii isaa jalatti na gochuu dandeessu isinii fidee isiniin dhiyeessa subscribe gochuun immoo nageenya hanguma subscribeen keenya dabalaa deemu asii kompitiishiniin qophaa'umsaa waama jirudha booddeetti immoo baagiraawundi fokkisu kanaamu furuu yaallaa haala ta'een kun jalqabadha waan ta'eef nu obsuun dagatinaa amma ta'e immoo isin bashannansiisuu yaallaa qophiiwwan adda addaa illee isinii dabalaa amma viidiyoo ta'an wal agarruutti baay'ee.